إلا وانا نجتو بربادي تكدورا لبتي سني ولما قلتي nuti guddani kanu barbada turre kanu ega turre mujatti Ini ada rata kero nama tu kau cuma lagi luar. Nama tu kero cuma lagi jalan, magi yo cuma lagi jalan nunggu jalan. Anamboa, nabusa anamboa. Anamboa kalas. ero bilbila kan kee kana miyuutii godhiiti hawwi kenniiti bakka hawwiin teetu sanaa taa'u ka quuftuu bira kaa'i ka quuftuuti naafai maal teema akka wayii godhataa jira bar gurri nu iyyee maal teema tokkoon keessaa laalaala ka isii kana keessaa iyyuu baasa ka quuftuu kana baasa yookaan buusa. noo saniif natti hin fakkaatu ka bilbila faqqee Sagalee jara biraa ol kaasii galee waan achi dhagahamaa jiruuf. Sagaleen achi jira bar. sagalee ma jiruu dhagaa sibiilu ka isii keessaa baay'ee Amatti deebi'a. Sagalee kee irratti turu ta'e deebi'a amma gizee ati faatee dubbattu ayi deebi'a sii galee. Amma sirraa'edha. Amma sirraa'e. Ish. Tole gara gaafii keessanitti deebi'a. Maakii mee nagarree wal arginu galcha. ani wanni jechuu barbaade yoo jiraate Iluu galchiin maakii wal gite modii tana qabda. Ishi. nu hundinuuyyuu jechuudha muyyattii tana nageenya muyyattii tanaatiif malee kan dhimma dhuunfaa dhimma jibbaa dhimma waan biraa walirraa qabu tokko hin jiru kan akkasitti kaleessallee wallolaa oolleef kadheen gaddallee taa'aa bulleef kakaleessallee taa'aa oolleef dhimma muyyattii tanaatii fi ammallee kamtu dharaa kamtu sobaa kana sanii jenneellee isiillee ija namaa afoo dhaabuu intarvii godhuu kakachiisu maal godhu waan akkasii sanillee ittuma dhiiftaniitiin furmaata isiidha maal akka taatu akkam akka dhaabattu eessa akka buutu osoo garasitti deemne irra gaariin ta'u ammallee bifa haala mucattii tanaa garana oofuurraa garana buutuu irraa waa'ee makana dhiiftanii seeftii isii nagaya isii waan isii barbaachisu waan san irratti yoo mari'anne hon jedhaa Bareeda yaada gaarii yaada kanaan alaa yoo qabaattan as dhiyeessaatii gabaabsinee bira dhufna. Haati faatee walumaa galatti wanni darbee hamaas ta'e gaariis ta'e darbee jira akkamitti mucayyoo kana jabeeffannee rakkoo ishee yoo qabaatte rakkoo ishee furuu dandeenyaa jetti walumaa galatti yaada kanaan addaa qabaattan baa gara mataa dubbii taa'ee Makii ol galcha jala kana mul'inaa fakkaate dhageeffadha warri no jettani makii ol galcha Wena garree bare Nambara tokko tokko mee magi nambara tokko. warri no dhageeffadha warri no jettan jala kana teessaniiti haa caalu hundeessaadha eerroo jirtuurraa gara feerroo jirtutti jijjiirtee miti jettaniiti nyaatanii garatti tisheertii isaatiin daldalattanii deebitanii sinii galee gatii kana ta'eef mucattii tana hadha yoo teessiftanii intarvii gootanii kamtu bada kamtu misa jettanii hamaa badaa yoo garaa guurtanii yoo himte yoo dhiifte wannummaan isin gootanii tokko hin jiru intarviin keessa wannummaa mucattii tanaa godhu hin jiru mucattii tanaa ka godhu yoo isii qarqaartanii hadha ijoollee tana bira gahuun isiidha qeerroo fi hawwii bira gahuun akka waan obboleeyyan tiyya bira geetteetitti qalbiin tiyya qaama qalbiin tiyya na gammadeera ijoollee tana bira gahuun jechuudha ijoollee dafqitee dafqa ofiitiin jiraattu waan taateef jechuudha mucattii tana karaa isii jijjiirrutti karaa isii waan tokkorra geessinutti karaa isii sammuu isii qalbii isii fayyifnutti yoo itti fuufne hoo dhibee biraa itti dabaluuf yaada biraa itti dabaluudhaaf intarvii godhuun maaliif nu barbaachisa taree miti miidhamtus beeloftus rakkattus taree bar rooba bardeen gaddaatiin barana yennu facaafate hammeenya garaa nama fuudhuu kee sharri garaa nama fuudhuu intarvii baqa badii namaa bichaa dhagahuu bichaa maaliif sardamna waan isii fayyadu irratti yoo deemne hoo
Tole namni yaada kana eequ kan naan taane jedhoo jiraate as bahee dubbatu yookaan gama taate jettu waliin. Ana dubbata maal jedha? No akka haati taate jette sirriidhaan nuti waa lamaan kana qofa gaafanne. Riyaala birrii 5,000 kan itti barbaadannee fuunee mushaawaraa kennine karatti mushaawarri haraan fagoodha. Maale mooqaan sirriidhaa miti janii maallaqa nuu jaajjiganii eegasi maallayni xiyya sibira jira yookaan mushaawarri muzammil mushaawartichi xiyya hawaliin dalenu maallaqa isaa riyaala suudii 70 na bira jira sababa saniitiin miyyoo karatti qabee waan nan amansiisu jira naaf obsaadha addatti immoo maallayni birriin riyaalli 5,000 waywaanne taadha baate didiitii fi haa ilaa gammaatti marraa maallaqa sanuu hin kafalle haati faatee ban kan bira kutee erga maallayni sun ka kafalame riyaalli 70 milyoon asiin awwaalamte osoo kana hin dubbanne osoo kana dhugaan baafne garuu rakkoon qabu yoo calliftanis maafiyaan yeroo hunda maafiyaan dhokattus hin baa kun kan garuu bakka kana akka uummataa ifadda baaftan biran kutinaaran jedhu. Waliin dhaggeeffataa tureen teegasiisan keessatti amma walumaa galatti mucayyoo waa'ee sanii wanni beektu hin jiru rabbi dhugaan haa dubbisu. Waa'ee 70 waa'ee maali isin ilaallatu waan isin beektullee miti. Akkana inni beekutti akkana nu baadhetti isiirraa amma dhaggeeffadhe jechuudha. Sani namni gaafatan yoo jiraate muuzeemaa fi usmee gaafatan. Jarrillee ka jette akka dhageenyatti namtichi riyaala 70 akkanaa irraa qabaa maal jechaa ture. Booda deebi'aniiti sanuu namichaan wal hubannee jiranii mucayyoo baasanii wanni gaafatanii riyaala 70 Oromoon kafaltellee jiru waan biraa wanni gaafata yoo jiraate gara biraatti deemuudha malee kanaaf yeroo gubuun akka keetti faayidaa bara Oromoo maallaqa 70 kafaltu hin jenne bara irratti qabnee hambifnee jenne sana 70 irraa 20 qaxam goone hambifnee hin jenne. Mee yeroo takka yaada mee jaala yeroo takka Muhammad Bayan birriin 5,000 mana makiitti kafaltan malee ka biraa kafaltan jira walumaa galatti. Akkasii miti habarsoo keenya ka birrii 5,000 birrii 5,000 mucattii quuftuu irraa fuutan malee jira. Bar kaballeen jenne bar dhaggeeffadhu birrii 5,000 malee ka kafalle. Birrii 5,000 malee ka kafalle obsigaa obsi. Nadagayi. Nan dubbadha obsigaa sii kan waan wanna sanitti dhufe baruu qabda dhaggeeffadhu baruu qabda amma fakkeenyaaf yeroo san walloltanii gastii guyyaa lammataa jimaata. Yoo namti xaddoo yoo namti xaddinaaf obsitu habiibi. Bar naagale mee nadagayi yeroo takka Muhammad Bayan maaliif waan kana si dorgaa jira beekaa? Namni anummaan kunii yoon barbaade 40,000 Oromoo yeroo san ajandaa irra jiranii ajandaadhaaf jedhuu danda'a. Mucaa kanarraa namni 70 qabullee jiru haqiiqa yoo dubbanne arabni irraa qabullee jiru. Higalee garuu yeroo sanitti poolisii maali isin jennaan ijoollee miira keessa galtee gara 20,000tti kaf ol godha akka qalbiitti yookaan akka qoosaatti waan haasameedha wanni sun yoo dhugaa dubbanne jecha haqa rabbii yoo dubbachuu feetan. Haga 20,000tti kaf ol godhaan ilaallaa isiniin jedhan malee fida mucattiin san malee hin baatu namni yeroo mucattii dho'isellee hin jiru. San booda dabarree aboonni kun erga gootan makiinaallee ergitanii fi mucayyoo tana fidaati hawaasni argu hawaasni wanni cinqamaa jiru mucayyoon nagaa jiraatudha mucayyoon nagaa qabdiidha jennaan kaleessa qeerroolleen kunoo ka jiru kana gasii irra fichisiifnee gasii irratti ergasi qeerroo bira erga. Qeerroon kuni nama isii qofaa mi rakkataa hedduu fidee jiraatiin dura maraataa fidee nama rakkatee hunda fidee sunarra maaliif orseen oolarre meedha abbaa ijoollee yoo barbaade maaliif himna Ustaaz Muhammad cinqii ijoollee dantaa qabaatan taanaa kanaafuu ammoo karama gabaabaa qeerroo